harki birciqqoo qabate kun jechaadha. Harki birciqqoo qabate kun itti qaxxalameera. Harki birciqqoo qabate. Ammas naannoo saatii qabate sunitti immoo saatiis ta'ee biraasleetii ta'uu keenya wantootuma haaluma yeroo kanarratti iyyuu asiin uffata gurraacha uffachaa mana amantaatiif gaddina akkasitti gaddina jedhanii namoota meeqa immoo karaa feesbuukii karaa tiiktookii arraba dhageenyee fi arginee hin beekne kan nama arrabsaa jiran kan nu arrabsaa jiran asiin immoo ganamaaf galgala mana amantaa deemanii mimmaan isaaniis haa ta'u buusanii hin kadhatu yaa waaqayyo akkasii akkas jedhu galaniit immoo arrabaan mutuutu nama godhu jechaadha. Kana dhaaree tsoomiin akkas miti. Maatiiwwan waaqayyoo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kun Sanbee Tiiviidha. Sanbeen Tiiviin sagantaalee hafuuraa garaagaraa keessattuu faarfannaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan isin biraan gahaa jirudha jechaadha. Namoonni haarawaa taatan subscribe gochuun akkasumas like hiriyoota keessaniifis immoo share akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa guyyaa kaleessas viidiyoo tokko isiniif gadhiiseen ture har'as immoo gaa mata duree dhuma isaarraa akkuma argitan wantoota kanaa fi kan kana fakkaatan irratti ni dubbanna. Barnoota keenya guyyaa har'aatiin egaa wantoota soba ta'an kan nuti ifa baasnu jechaadha. Keessattuu suuraalee garaagaraa sobanii hojjetaman akkamitti sobummaan isaanii maal akka ta'e egaa paappaasota muudaban irratti iyyuu egaa suuraaleen hojjetaman kan sobaa akka ta'an wajjin liilaalla jechaadha. Footooshooppii ofii isaanii nama biraarraa fuudhanii nama biraatti akkamitti akka isaan gaggalchanii abboota keenya arrabsiisaa jiran. Kana malee immoo gubbaa irrattis akkuma argitan obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Bulchaa Galataa paasterii faana bakka tokkotti fiduudhaan sooshaal miidiyaa keessatti karaa feesbuukiitiin sirriitti waliin gahaa jiru. Mucaa nuti beeknu namuma nuti beeknu kana paappaasii bira dhaabbatee footoo kan inni ka'e Daaqoon Bulchaan namuma biraa immoo kan paaster Yoonaataan bira dhaabbatee keessu wajjin wal fakkeessuudhaan halaala dhaabbata bulchaan inni kun itti dhiyaateetii waan wal fakkaatuuf xiqqoo tokko waan wal fakkaatuuf qofa isadha jedhan. Osoo walitti hiikee garuu gonkumaa fardaaf lafa walirraa fagaata jechaadha. Isa kana yoo barbaadan iyyuu utuma suura Daaqoon Bulchaa fuudhanii iddoo mucaa kaahan iyyuu bulchaadhuma fakkaata jechaadha footoshooppiidhaan. Ani immoo guyyaa har'aa kana isa kana dabalatee kana malee paappaasii naannoo Jimmaatti godina Jimmaatti ramadaman egaa dhugaatii qabachiisanii waan garaagaraatiin suuricha iddoo biraatiif fuudhanii kan isaan tottoshan har'a ifan baasa jechaadha. Tokkoffaan ogummaa kooti hojiin ani hojjedhudha. Hojii kaameraa akkasumas viidiyoo waan hojjedhuuf jechaadha. Waan hin argee jakooti waan hin argee waan murteessi. Kana malee immoo anillee jikoo yoo seeraan arguu baatee namoota ogeessota kaameraa ta'an footoo irratti namoota beekanillee itti agarsiisee amananiiru sirriidhaan jedhaniiru. Kanaaf dhugaa jirtuun baasna jechaadha. Hojii isaanii kanadha. Kanaaf iyyuu abboota keenya balleessuuf abboota keenya maqaa balleessuuf ciisanii hin bulan waan ta'eef namoonni tokko kanaaf ifa isaan baasna jechaadha. Guyyaa har'aa kana akkamitti akka ifa isaan baasnu immoo egaa wajjumaan ilaalla jechaadha. Asumaan egaa hundumti keessanuu kiristaanonni baga ayyaana yookaan immoo guyyaa itti tsoomaa eegalluun isin gahee guyyaa har'aa kana egaa hundumti keenya iyyuu tsooma guddaa waggaatti tokko dhufu waggaadhaan naanna'ee dhufu tsooma Nanawwee kan jedhu egaa amantaan Ortodoksii Tawaahidoo guyyaa har'aa kana tsoomaa ni jiru. Egaa tsoomii kana keessa immoo egaa hundumti keenya haala kamiin akka tsoomnu ni beektu. Egaa tsoomii jechaan egaa laguudha wantoota hundarraa of lagachuudha. Egaa keessattuu immoo biyya keenya kana keessatti Itoophiyaa keessatti tsoomiin karaa garaagaraatiin jechaadha kan beekamu. Egaa laguu dagachuudha yeroo jedhamu dhiisuudha yeroo jedhamu lagachuudha yeroo jedhamu nyaataa fi dhugaatii qofarraati jechaadha kan of lagannu nuti. Kanas yeroo jedhu foon killee akkasumas immoo kan dhugamu aannan fa'aa wantoota tsooma qaban kana qofaadha malee kan nuti dhiisnu waan biraan dhiisnu jechaadha. Hamiin dhiisnu, nama arrabsuun dhiisnu, nama loluun dhiisnu, nama irratti soba raggaasisuun dhiisnu, hannan dhiisnu, sagaagaluun dhiisnu waan hedduutu jira jechaadha. Sagaagaluu keessatti immoo waaqa tolfama waaqessuun sagaagaluudha, waaqessuun sagaagaluudha waan baay'eetu jira jechaadha. Kanaaf
kanayyuu hin dhiisnu jechaadha nuti. Kanaaf maatii Kiristoos egaa tsooma keessatti kan nuti dhiisnu sama nyaatamu sun qofa dhiisna jechaadha. Garuu wantoota nama kana jedhe kana hin dhiisnu jechaadha. Wantoota nama kaasii kana hunda hin dhiisnu jechaadha. Maaliifidha yoo jedhe nama fakkeenya wantoota haaluma yeroo kanarratti iyyuu asiin uffata gurraacha uffachaa mana amantaatiif gaddina akkasitti gaddina jedhanii namoota meeqa immoo karaa feesbuukii karaa tiiktookii arraba dhageenyee fi arginee hin beekne kan nama arrabsaa jiran kan nu arrabsaa jiran asiin immoo ganamaaf galgala mana amantaa deemanii mimmaan isaaniis haa ta'u buusanii hin kadhatu yaa waaqayyo akkasii akkas jedhu galaniit immoo arrabaan mutuutu nama godhu jechaadha. Kana dhaaree tsoomiin akkas miti. Maatiiwwan waaqayyoo dhugaa dubroo maaramiiti. Namoonni keessattuu ammas immoo na arrabsaa kan jirtan hedduu keessantu jira. Warroonni isiniif hin galle dhugaan isin bira jiru maalidha jedhaa nu gaafadhaa. Karaa keessaa koottaa nu hubachiisaa obboloota keenya jedhaa. Arrabaaf hin fiigina biyya alaatiillee dawwalanii na arrabsanii ronan. Dhugaan isiniin jedha. Guyyaa kaleessaa bilbilanii na arrabsanii tarii arguu dandeessa namni na arrabsite sun. Oduudhaaf dawwaluu laala biyya alaatii ta'anii. Dhugaan isin bira jiru maalidha yoo jettanoo amma gaa dhugaa amma jiru hunda ifan baasa amma yeroo sun yoo sammuu nagaa qabaattanii yaaddan amma ni amantu jechaadha. Ilaala wanta hojjetamu hunda ani ifan sinii baasaa yoo amantan jechaadha. Ilaala kanaafiyyuu maatiiwwan waaqayyoo qalbiidhaan na dhaggeeffadhaa dhugaa maaramiiti jechaadha. Ergama biraas hin qabnu sanyummaa biraas hin qabnu kadhaa isinitti hin fakkaati yoo fudhattan hin fudhattu yoo dhiistan hin dhiistu. Haa ta'uuti dhugaan guddaan nu bira jira wanta baay'eedha wanta isin hin beeknetu jira hunduu miidiyaa irratti yeroo ba'u hin iyya hunduu miidiyaa irratti yeroo ba'u dhugaa fakkeessee waan garagaraa dubbachuu danda'a. Garuu dhugaan gonkumaa isaan bira hin jiru. Dhugaan isiniin jedhan kaleessa isinitti meera. Warroonni amma na arrabsuuf bilbilan fa'a ajandaadhumallee ajandaadhuma ka'e illee soon beekii waan hin taane keessa galanii injifannoon jedhan. Injifannoon kan uummata Oromoo fi kan jaalmarroo yoomillee hin ta'uu naan jedhan afaanuma Oromoodhaan asitti waa'ee jaalmarroo eenyu fide. Kun ikkoo lola miti. Injifannoon kan lolli amma walitti bu'insi ka'e mana amantaati malee kan Oromoo miti. Manni amantaa ni injifatti har'as taana manni amantaa keenya ni injifatti hin injifanna nuti. Abboota keenya qabannee mana amantaa keenya ishii qulqulleetti ni injifanna. Kana naan jedhu waan hin taane odeessu jechaadha. Ajandaadhumallee soo beekanii waan hin taane haasa'u waan hin taane dubbatu jechaadha. Akkasitti immoo tsoomuun hin ta'u. Tsoomuu dhiisu biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf tsoomiin gonkumaa hin ta'u. Itoophiyaa keessatti tsoomuun hin ta'u. Yoo isiniif danda'ama ta'e gadaamii deemtanii amma tsoomni darbutti achi nageenyaan yookaan immoo mana amantaatti subaayee galtanii yoo tsoomame malee biyya kanatti gonkuma tsoomiin hin ta'u. Akka wal nyaanne, akka wal arrabsine, akka wal irratti kaane, akka wal xureessine, gaarii fakkaannee akka wal nyaachaa oolu, akka dhiiga walii dhangalaasaa oolu. Dhiigni nama nagaa lafa nagaatti yeroo dhangala'aa oolu tsoomii akkamiitu ta'a biyya kana keessatti. Haa ta'uuti immoo waaqayyo immoo cubbuu keenya kana immoo humna isaatii ol ta'ellee jedhee nu nungatu. Cubbamtoota taanee osoo jiruyyuu tsoomnu kana osoo cubbuu hojjennu ishii tsoomnu kana eebbatti nu jijjiire eebba isaatiin nu guuta. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf tsoomiin nyaataa fi dhugaatii qofa dagachuu miti. Ijji keenya arrabni keenya gurri keenya illee tsoomuu qabaa jedha abboonni keenya akkas jedhanii nu barsiisu. Kanaaf haala kanaan ta'uu qaba. Waa'ee tsoomii maatti beektaa kan jettus jiraachuu dandeessa. Ani warroonni na beekan warroonni na hubatan jiru kumaatamatti kan lakkaa'aman karaa miidiyaa kanaa kan hordofan obboloonni koo qaaliin obboloonni koo gaggaariin guutaniiru naaf jiraadhaasiin kabajama. Barnoota garaagaraa waaqayyo anarra bulee kan jireenya keessan jijjiire hedduu isaatu jira nama hedduu isaatu anaaf ragaa naa ba'a eenyummaa koo maal akkan ta'e amantaa kootiifis bakka akkamii akkan qabu namoonni hedduun ni beeku jechaadha. Kanaaf amma gara viidiyoo sanaatti seennaa jechaadha. Sirriitti dhiifama gara suuraa sunitti seennaa jechaadha. Amma suuricha isinitti agarsiisa. Suuricha naaf laalaa. Egaa suurri jalqabaa isa kanadha. Faarfataa guddaawitu gadhiise jechaadha. Amma argee jedhee gadhiisa. Suurri paasterii kana faana argitanii
Suurri paasterii kana bira faana ka'e kun nama biraati. As gubbaa immoo paappaasii bira kan jiru immoo obboleessa keenya faarfataa daaqoon bulchaadha. Asi bulchaa fi isa kana wal maddii qabanii bulchaa fi inni kun tokkodha jedhan laala. Osoo beektu hundi keessan bulchaa namni wallaaleen jiru kun dhuguma bulchaadha. Mee naa deebisaa kun dhuguma bulchaadha. Argitanii mee hojii. Isaanuu Salamoon Abubakar kan jedhamu faarfataa guddaatu kan maxxanse. Isarraa fuudhanii namoonni hedduun maxxansaniiru yaayyaa zallataa. Kana postotaa turan laala. Hubadhaa hojii isaanii. Argitanii akkasitti laala bakka anis Ortodoks Tawaahidoo ነኝ kan jedhu tokkos jira. ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል ብሎ ትንቢት ያየው ሰው የድራማው አንድ አካል ሆኖ ተገኘ ጀረኒ ገዲስ ኤኙ ዮናታን ሱኒን ጀቻር ዮናታኒ ፊ ነምቺ ዮናታን ብረ ዳበቴ ሱራ ከይኩን ዳቆን ቡልቻራ ጀቻ ጅሩ እኒው ማንቤ ቡልቻራ ከሰተ ኤርጋ ፖስታሜ ኤርጌ ሙጫዲስ መቃ ሙጫ በሌሳ ሩቻራ ገሩን ነገው ሙጫን ኩታታ ዋንቴፍ ጀቻር ከናፍ ኑቲስ ሞ ረጋ ሳባ ጅር suurri isaaniis immoo waliin fakkaata. Isuma kana immoo immoo soomni isaanii akka makkana ta'e mucaanni kun immoo waan fakkaatu immoo isinitti agarsiisa gaanii immoo laala obboleessi keessan. Suura kana immoo laala. Mirataan maal godha reesi? Bulchaadha inni footoon sun. Suurri jalqaba bulchaadha inni. Mirataa boo maal godhaasi? Namicha faana ka'eerawu. Gubbaa kanas immoo baappaasii biras immoo mirataaf jira. Ilaala zoom godhaati maal godha reesi naa deebisa asis jira achis jira gaa mirataa boo maal godha reesi argitanii hojiin isaanii kanadha photoshoppiidha amma kun akkasumatti kun mirataaf jettanii amanuu dandeessu mirataaf garuu iddoo biraatii dhufee asitti dhaabbate akkuma kana immoo suura biraa immoo suurota paappaasota keenyaa immoo suura biraa irraa fidanii paappaasota keenya maqaa balleessaa jiru. Isas immoo isinitti agarsiisa. Guyyaa kaleessaa karaa feesbuukiitiin dheengadda ifa baaseen ture. Suura kana argitanii hundumti keessaniyyuu gurbaan kuni egaa eenyu akka ta'e iyyuu beekamu gaamu. Garuu isaaniin jedhanii poost godhanii paappaasii godina Jimmaatiif ramadamedha. Paappaasii godina Jimmaatiif ramadame kan ammoo bakkan xiyyeetti godhe kana laala. Fakkeenyaaf bakka harka isaa kana seeraan ilaala. Zoom godhaati. Gara olii kanatti waan harki isaa gadi cite fakkaata. Qaama miidhamaa wayii fakkaata. Namoonni keessattuu photoshoppii beektan sirriitti hubadhaa. Asitti harki biraa dhufee akka qaxxalame gidduutti waan takka addaatu fakkaatu tokko harka asirraa fuudhamee bakka biraatti kan godhamu harka iddoo namicharraa fuudhamee bakka sunitti irra deddeebiidhaan tuttuqamee wal fakkeeffama jechaadha. Kanaaf ilaalaa sirriitti zoom godhaatii ilaalaa harka biraatii jechaadha. Argitani miti? Harki birciqqoo qabate kun jechaadha. Harki birciqqoo qabate kun itti qaxxalameera. Harki birciqqoo qabate. Ammas naannoo saatii qabate sunitti immoo saatiis ta'ee biraasleetii ta'uu hin beekamu garuu sirriitti mul'atu waan qaxxalame fakkaata kunis sirriitti hubadhaa. Inni gara biraa morma isaa laala. Morma isaa bira immoo kirriinumtillee bakka bakkatti ciccitaadha. Gidduutti ciccitee maaltu mul'ata? Morma isaa mul'ata gidduutti jechaadha. Amma fakkeenyaaf kirriin ani uffadhe kun otoon kirrii kana sirriitti akkasitti uffadhe mormi koo kun qullaatee kirriin kun sirriitti mul'achuu qabu. Garuu kirriin kun immoo seeraan mul'achaa hin jiru. Hubadhaa seeraan laala. Sirriitti mul'achaa hin jiru. Kirriin kun jechaadha. Maal godhanii? Asittis akka qaxxalamaa tokko jechaadha. Ishi kanas immoo namannu yoo jettanii kanas namanne taanaan surree inni uffate ilaala. Surree inni uffate jechaadha. Surree inni uffate immoo gosa lamadha. Akkamitti namni surree gosa lama uffatee deema. Inni kun gara adiitti inni sun immoo gara gurraachaatti deema. Gara cuquliisaatti deema laala. Kun akkamitti gosa lama ta'e. Kanas immoo arganii kan hin amanne jiru jechaadha. Hubadhaa. Kanumallee hin amantanii jechaadha. Erga isa kana hin amanne immoo ani immoo amma sinan amansiisaa jechaadha. Amma sinan amansiisa. Akka amantaniif jechaadha. Akka amantaniif immoo suura kana naa laala.
Suura kana akka ilaaltan nan barbaada immoo sirriitti ilaala. Hubadhaatii sirriitti ilaala. Suura kana sirriitti ilaala. Kan argitani eenyudha ree kunoo? Fuulli isaa namicha isa duraa mucaa isa duraa miti. Indoomu isa kanatu fakkaata. Maal gochuu dhufe inni kunoo? Argitanii akkasitti ni hojjetama. Akkasitti waan hojjetamuuf harki isaa asii cite kunis immoo egaa iddoo harki birciqqoo qabate sunis immoo harka biraatu dhufe irra taa'e waan ta'eef isa miti. Walumaa galatti isa miti jechaadha. Kanaaf iyyuu haala kanaan fakkeessuu danda'u. Haala kanaan hojjetu waan ta'eef dhugummaan isaa ilaalaa. Kanadha bakka tonkolii bichaa osoo dhuguma dhugaadhaaf ka'anii osoo mana amantaatiif bahanii mee maaliif barbaachisa tonkoliin kun hundi? Damni kun hundi, xaxoon kun hundi otoo dhugummaadhaaf bahanii ana miti miidiyaa garaagaraa ilaalaa. Maaliif mana amantaa keessa meeshaalee waraanaa ka'anii abbootitti tokko isaa wal shaashabanneetti? Kanadha argitanii. Kanaaf ammas ani waan biraa hammeenya dubbachaa jiru dhugaa isaa akka bartanii fi kun akkanatti iyyuu ni jira waan ta'eef akkasitti hojjetu. Kanuma laaltanii immoo warrumti immoo sammuu nagaa hin qabne immoo barreessaa arraba keessan. Hin soomtus mitiire barreessaa haa ta'u. Egaan gaammaatti kan hordoftoonni koo kabajamaa ulfaadhaa nagaa ta'a. Egaa yuutuubii barnoonni biraa irratti gadhiifamu. Kana malee immoo yuutuubiin kan biraa ni jira. Kana har'a egaa hordoftoonni karaa san yuutuubii nu gadhiisu waan jedhaniif malee yuutuubii biraa irratti barnoonni kan darbu jechaadha. Asin faarfannaa qofadha. Description boxii keessaa fi koomentii jalqabaa irratti barnoota kan ittiin argattan siniifin ka'a linkii. Kanaaf achi seenaati subscribe godhaati miseensa ta'a achi koorsiileen garaagaraa warroota biyya alaa jirtaniif keessattuu waan garaagaraatu kennama waan ta'eef achiin seentanii akka barattanis siniin jedha. Nagaa ta'a kabajama. Waaqayyo isin faana ta'u. Waaqayyo nama boruu nuun haa jedhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Araarsummaan dubroo Maariyaam hunduma keessan irraan fagaatini nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa. Ameen.